narraguya galatati Goftatu nu base dukkanati Bararati jene ulfinani Nun arganne dekamsi amani Guya narraguya galatati Goftatu nu base dukkanati Bararati jene ulfinani Nun arganne dekamsi amani Guya narraguya galatati Goftatu nu base dukkanati Bararati jene ulfinani Nun arganne dekamsi amani Ingalatifana yeroo hedduu dhufe jiruu keenya irratti aduu tolaatife gammadaan gammannaa yeroo gadda darbe galata. Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Obsee Shawaa nagaanii fi araarrii jaalalli waaqayyoo golaaf golantaa irra jirtan irratti haa baay'atu jechuun barbaada. Jirraa jirtu jecha arras deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhuftee Obseen jechuun keessanii isa duratti garuu bara 2017 baga geessan baga geessanii jechuun jaaladha. Barri kun bara jaalalaa, bara milkii, bara guddummaa, bara tokkummaa, bara waan isinitti yaaddan itti milkooftan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Akkuma beekamu barri 2017 baroota baay'eedhaaf baroota 2016 baroota 2015 baroota 2014 bara boo'ichaa bara gaddaa ta'uu danda'a. Barri 2016 garuu bara isinitti gammaddan, bara isinitti milkooftan, bara waan hundumaa milkooftanii argamtan, jireenyan gaalaan afuuran fooniin bara itti milkooftan isin haa ta'u jechuun barbaada. Jaalattoota fi kabajamtoota maatii YouTube kiyyaa hunduma keessaniif baga geessan isiniin jedheen jira. Baga geessan isiniin jira. Egaa bara kana keessatti dhugaa dubbachuuf ayyaantotu bara kana gahaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi bara baratti darbuun waan xiqqaa isinitti fakkaatini waan guddaadha. Wanti baay'een baroota darban kana keessatti ija namaatiif kan hin tolle laalletoo kan nama gammachiisne baay'ee argine turre jechuudha. Waaqayyo inni waaqa guddaan nu gargaaree bara 2017tti inni nu ceesise maqaa isaa ulfaatu guddaa goonee waaqayyootiin gammannaa. Baga geessan isiniin jedha. Barri kun bara milkii, bara jaalalaa, bara guddummaa isiniif haa ta'u. Dhugaa dubbachuuf guyyaa kana ga'uu kootiif baay'ee gammadeen jira. Maaliif yoo jettanii baroota darban keessatti wantoota baay'ee argaa turre jechuudha. Wanta haala namaatiif irra hin mijamne, wanta jireenya namaatiif irra hin taane, wanta baay'ee argaa turre. Garuu waaqayyo nu gargaaree bara 2016 bara dhiphattuu san, bara boo'ichaa san, bara gaddaa san keessa inni nu dabarse bara 2017 nu argisiise. Maqaan gooftaa keenya haa ulfaatu. Guddaa goonee gooftaa kanatti gammannaa. Amantii qabdan irree dhugaa dubbiitii gammadaa waaqayyoon galateeffadhaa isiniin jedha. Maaliif hojjettanii waaqayyo nu gargaaree jira. Nuti nama carra qabeessa taanee jira. Bara 2017 arguun keenya waan xiqqaa isinitti fakkaatini. Egaa ka nuti gola ormaa keessa jiraannirree ayyaana dabarsaa jiraannus garuu immoo ayyaanicha nyaataaf dhugaatii otoo hin taane gahuu keenya nu gammachiisa jechuudha. Gahuun keenya baay'ee godhee nu gammachiisa. Maaliif hojjettanii baay'een ji'oota kana, baay'een waggoota kana, baay'een bara kana otoo arguu barbaadanu otoo hin argin kan boqatan jiru jechuudha. Nuti garuu isuma keessatti waaqayyo haala dhiphataa san, haala rakkinaa san, haala nama boochistu san keessatti nu qabee har'a guyyaa kana nuuf kennee bara 2017 kana inni nu argisiise. Maqaan gooftaa keenya haa ulfaatu. Dhugaa godhee guddaa godhee baay'ee waaqayyotti nan gammada. Obboleewwan baay'ee biraa dhabeen jira, hiriyoota baay'ee biraa dhabeen jira. Garuu isaanuma keessaa waaqayyo nu hambisee guyyaa kana waan alaateef guddaa godhee ani waaqayyotti nan gammada. Isinis waaqayyotti gammadaa isiniin jedha. Baga geessa isiniin jedheen jira. Asumaan irree ka ayyaanichi faataa zanaa nu godhaa jira. Dhugaa dubbachuu fi ayyaana baay'ee maatii nama yaadachiisudha. Ayyaanni kuni yoo jedhu bara haaraan kuni otoo maatii koo wajjin dabarsine, otoo obboleessa wajjin dabarse, otoo obboleettii koo wajjin dabarse kan jedhu baay'eetu jira. Ani irree jechaan jira jechuudha. Waan hundumaa keessatti garuu dhugaa dubbachuu fi waaqayyo guyyaa kanaan nu laate waaqayyotiin gammannaa. Nyaataaf dhugaatii miti oolanii
buluun waaqayyoon galateeffachuu waan guddaadha waan ta'eef baay'een har'a nyaatee dhugee waaqayyoon yaadanne baay'eetu jira. Nuti garuu otuma nyaannes otuma dhugnes nyaannus dhugnus gooftaa yaadanna gooftaatti galateeffachaa waaqayyoo kana galata galchaa inni guyyaa kana nu laate waaqayyoo walfaatu jechaa jiraachaa jirra. Kanaaf guddaa goonee waaqayyootti hin gammanna siniin jira. Ani karaa kootiin baay'ee waaqayyootti nan gammada. Egaa qamamoonni mana madaamii keessa jirtanii baroota baay'ee ayyaanota baay'ee gola ormaa keessatti warri dabarsaa jirtanii jawaadhaa biyya keessanitti hin galtanii ayyaana maatii keessa wajjin obboloota keessa wajjin firoota keessa wajjin hin dabarsitu. Kun immoo waanuma jirudha hin darbe jechuudha. Kanaaf maal godhuu qabduree obsa godhadhaa jawaadhaa wanta baataniif san milkooftanii bara kana immoo bara kana bakka jirtan kanatti yoo dabarsanii bara gari immoo waaqayyo sin milkeessee yaada muraada keessa sinii guutee wanta barbaadan waaqayyo sinii milkeessee maatii keessan nagaa godhee obboloota keessan nagaa godhee biyya keenya nagaa godhee waaqayyo immoo biyya keenyatti nu galchee biyya keenya keessatti maatii keenya wajjin dabarsuu nama dabarsu waaqayyo nu haa godhu. Barri 2017 kun an dhugaa dubbachuu fi waaqayyo nagaa nuuf haa buusu jechuudha. Biyya keenyaaf saba keenyaaf maatii keenyaaf nagaa bennu bara kana abbaan qabeenyaa jiraachuu dadhabee jira, hiyyeessi jiraachuu dadhabee jira, beekan jiraachuu dadhabee jira, wallaalan jiraachuu dadhabee jira jechuudha. Kanaaf bara 2016 keessatti kan argine san waaqayyo nutti as hin deebisin. Barri 2017 garuu bara itti gammannu, bara itti kofallu, bara waan hundatti argine yaadaaf muraanni keenyatti nu guutee waaqayyoon galateeffannu nuuf haa godhu, nu haa godhu siniin jedha. Itti gammada ayyaanni keessumaa akka dhufetti galchaadha. Oromoo gizee mammaaku ayyaana irree akkuma dhufetti dabarsuudha. Maaliif ayyaana nyaataniif dhuganiif otoo hin taane ayyaaneffachuun nuuf guyyaa hundiyyuu ayyaana jechuudha. Waaqayyo waan qabnuuf waaqayyoon galateeffannee waaqayyotti waan gammannuuf har'as borus nuuf ayyaanuma. Garuu namni tokko tokko akkamitti akka ilaalu beektu guyyaadhuma ayyaanni dhufe guyyaadhuma ayyaanni itti dhufusanii ayyaana uggaatarra kan jedhu kufanii dadhabanii gugguufanii wantoota baay'ee hojjechuu danda'u jechuudha. Miti nyaataaf dhugaatii miti ayyaaneffachuun waaqayyoon galateeffannee wanni guddaan keessi keenya boqonnaa qabaatee keessi keenya nagaa qabaate taanaan ayyaanni nyaataaf dhugaatii uumaa faayidaan qaba jechuudha. Kanaaf haa ta'u eegeen akka aadattis akka oromummaattis akka maalittis nyaataaf dhugaatii fi manni hennaa urgaa hennaa sisiphisee in bareeda ayyaanni kan jedhu hin jira jechuudha. Isas immoo waaqayyotti sinaa ga'u siniin jedha. Akkasumarree obboloota koo biyya keessa jirtanis biyyoota adda addaa jirtanis ba'aalli xarra kan jirtan akkasumarree biyya Itoophiyaa biyya alaa iddoo gargar jirtanii yuutuubii koo kana ilaalaa jirtaniin irra deebiidhaan baga ayyaana bara 2017 bara haaraatti isin geessiniin jedha. Ayyaanni kun ayyaana milkaa'inaa kan jaalalaa kan guddummaa isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Egaa ani baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Akkasumarree maatii kootiin hundumaan baga geessan jedheen jira. Asumaanii ayyaanni kun bara ayyaana milkaa'inaa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Obboloota koo hundaan baga geessa isiniin jedheen jira. Dhugaa dubbachuuf otoo isaa faana dabarsee baay'ee natti tola ture. Garuu maal godhu jireenya addunyaa kanaa buburreedha jechuudha. Guutee kan hin guunneef jireenya addunyaa kanaa baay'ee buburreedha. Garuu waaqayyoo jedhee guyyaa waaqayyoo jedhee isaa faana taa'ee dabarsee kolfee dabarsuu nan danda'a. Kunina namana obboleewwan koo akkuma koo biyya ormaa keessa jirtan gola ormaa keessa jirtanii guyyaa ayyaana sanarree ijoollee baay'een garuu gabbaanii ayyaaneffatan jiru. Hiriyoota isaanii wajjin kolfanii taphatanii kan dabarsan jiru. Ijoollee baay'een garuu manuma jiru keessatti dadhabaa uffisaa hojiidhuma keenya dura hojjennuun an dadhabaa ollus jira. Garuu kun nuuf homaa miti waaqayyoon haa galatu waan fayyaa argachuu keenya. Kanaaf maal isiniin jedha ayyaanni isinitti hin dhaga'amin isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf isinitti hin dhaga'amin gola ormaa keessatti kan dabarsitan isinitti hin dhaga'amin warroonni labaatanis milkaa'aa itti gammadaa ayyaana gaarii isiniin jira. Warri mana ormaa keessa teessanii kallattii ittiin gabbaatan otoon akka hiriyaa kootii kana gabbayee kolfee otoon akka hiriyaa kootii kana gabbayanis dabarsee otoon akka hiriyaa kootii kana ta'e warri jettanirree himaa miti guyyaan hin dhufa hin geessu. Ayyaanni guyyaa takkaan booda guyyaa lammataan hin raaffatama. Kanaaf Wakka jirtanitti waaqayyoon galateeffadhaati. Ayyaanni gaafuma hunda nu bira jechuudha. Kanaaf nuti keessa keenya nagaa qabaanne keessa keenya gammachuu qabaanne nuuf ayyaanni guyyaa hunda waan ta'eef kanaaf uumaa miti isiniin jedha. Obboloonni koo gola ormaa keessa jirtanii baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa. Irra deebiidhaan
baga ayyaana bara 2017 isin geessiniin jechuun jaaladha. Barri kun bara milkaa'inaa, bara jaalalaa, bara guddummaa, bara tokkummaa, bara bilisummaa, bara waa yaaddan ittiin milkooftan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Iddoo jirtan kallattii jirtan gola jirtan irratti ayyaana gaarii isiniif hawwa. Viidiyoon biraatiin ammoo walitti deebinutti oraawula.